Nageenya karaa waaqayyo isiniif haa baay'atu bakka isin jirtanitti hunda keessaniif hordoftoota YouTube chaanaalii kiyya akkasuma immoo warroonni subscribe goone subscribe gochuudhaan akka maatii kiyya taatan kabajaan isin gaafadha. Itti aansuudhaan barumsaan har'aaf qabadhee isiniif dhiyeessaa hanga dhumaatitti na wajjin tura. Viidiyoo kiyya mooyyuu like, comment, share subscribe gochuu ina raafatina subscribe yoo gootan all notification gochuu ina raafatina all notification yoo tuqxani yeroodhaan amarraati viidiyoo isin if share godhu akka dafee isin qaqqabuuf all notification yoo tuqxan dafee isin qaqqabaa jechuudha isin jala hin darbii tokkoon wannan isin kuni qophees akka isiniin tokkoon hordoftan all notification tuqoo ina raafatina isiniin jedha. Barumsi naannii har'aaf isin qabadhee yaade yookiin of fuulduraafis isinitti himaa yookiin wannan ani beekurraa share isin godha jedhee kan ani yaade maalidha rifeensa keenyaaf jechuudha. Tokkoffaa irratti kan qabadhee yaade rifeensa keenyaaf rifeensa furfurii dhooquudhaaf rifeensa akka dafee marguuf rifeensa mooyyuu akka dafee hin margine kan godhu maalidha rakkinisa maalidha kan jedhu tokkoon isinitti himaa obsaan na dhaggeeffattu jechuudha. Har'a kan isinitti himuu barbaade maalidha rifeensa akkamitti dafee nu margaa jechuudha. Rifeensi keenya akkam yoo goone yeroo gabaabaa keessatti nuuf marga kan jedhu nu marga yookiin nuuf dheerate jechuudha. Rifeensa keenya yeroo akkam goone yookiin maaloo itti fayyadamne dafee nu marga nuuf dheerata kan jedhuun isinitti himaa jedhetanii maalidha rifeensa keenya kan dafee nu dheeressu baay'eedha. Isaan keessaa kanarra isinitti himu shunkurtii diimaa jechuudha. Baay'eedha kanaan qabadhee of fuulduraafis kan rifeensa keenya dibata adda addaa akkuma akka shunkurtii diimaa kana mooyyuu wantoonni adda addaa kan rifeensa keenya nu guddisan baay'eedha. Har'aaf kan isinitti himu kana jechuudha. Yoo akkam goone shunkurtii diimaa rifeensa keenya nuuf dheeressa yoo jettan viidiyoos isiniif qopheessa akka itti fayyadamanii na dhaggeeffatu jechuudha. Rifeensa keenyaaf shunkurtiin tokkichi gahaadha. Shunkurtii tokkicha sani mooyyuu haala lama itti fayyadamuu ni dandeenya. Haalli lama sunis shunkurtii isaan quncisnee yookiin bakka afuritti murree bishaanitti daffifnee bishaan saniin egaa walitti daffee jedhee yoo hin biifne rifeensa keenya dibannee daqiiqaa tokko hanga daqiiqaa 20 ofirra tursiisnee shaampuudhaan yoo dhiqanne rifeensi keenya haaluma gabaabaa keessatti yookiin yeroo gabaabaa keessatti rifeensa jabaataa ta'ee fi rifeensa baay'ee dheeraa ta'e argachuu ni dandeenya jechuudha. Haalli lammaffaan immoo kan rifeensa keenya nuuf dheerasuuf fayyadu keessa shunkurtuma san jechuudha. Akkamitti fayyadamna maala lammaffaa jechuudha. Shunkurtii fuune shunkurtii tokkichi gahaadha amma isinitti agarsiisa. Shunkurtii san quncistanii wanta ittiin murtan yaani wanta ittiin riddan wanta ittiin ibibdanii fi kan ittiin ibibdan qopheessatanii ni rigdu jechuudha. Yookiin maashinii dandaktu jechuudha. Maashiniin tokkicha isaan yoo daakte ni quncee yookiin gugurdateet bishaan hin uumu jechuudha. Kanaafuu ni rigdu jechuudha. Rigdanii bishaan isaa sun eega uumame yookiin eega xixiqqaa ta'e isin murame rigamaa sun ni ibibdu jechuudha. Kan ittiin ibibda fuutanii ittiin ibibdanii rifeensa keessa dibattu jechuudha. Akkamitti dibattu keessaa Sponjii yookiin kan rifeensa ittiin dibatan gabayaa keessa hin jira. Amma xiqqoona baranii malee isinitti agarsiisa. Sponjii fuutanii shunkurtii isaan keessa tuqxanii shunkurtii bishaan isaan rifeensa keessaan addaan qoodanii keessa dibattu jechuudha. Keessa hin dibattu caafis hin dibattu daqiiqaa tokko hanga 20 ofirra tursiistanii booda shaampuudhaan dhiqattu jechuudha. Kan biraamoo osoo viidiyoo isinitti agarsiisan shunkurtii dibachuudhaan dura jechuudha. Shunkurtii dibachuudhaan dura har'as ta'u boru kana shunkurtiin dibadha jettanii yoo yaaddan dursitanii jechuudha. Rifeensa keessaan dibata addaa dibachuu qabdu jechuudha. Dibattanii eegaa isaanii dhuma irratti daqiiqaa 20 sinafusan keessatti shunkurtii keessaan keessa dibattu. Immoo rifeensa keessaan guggugaa keessatti rifeensi keessa dhuma osoo hin qabatiin osoo dibata adda addaa hin qabiin shunkurtii san keessa yoo dibdan የመጨረሻ isinirraa caccabsaa hin gubata rifeensi suni yaani beekaa maal jedheen isinitti
miidhama jechuudha. Kanaafiyyuu duraan dursaatu dibata dibadhaa egaa dibata dibattanii dhiqachuuf taatanii shunkurtii isaan keessa dibattu jechuudha. Ofirra hin tursiisinaa shunkurtii san jechuudha. Akkasanii amma viidiyoon isin qopheesse jechuudha. Akkamitti akka shunkurtii qopheessinu. Kina shunkurtii tokko qopheeffatu jechuudha. Asitti maabiraatti sirriitti hin jiru. Shunkurtii tokko kan ittiin quncisan kana jechuudha. Kan ittiin imbibdanii kan keessatti imbibdan jechuudha. Kan agarsiisan okay. Wani እንግዲህ ማብራት ነው ስለተመለሰው Kinam fidel jira tokko jechuudha. Fidel jira jechuudha. Anche Kuni bayır. Kinoon daakitoo jechuudha. Imbiibii kana fakkaata jechuudha. Kana fakkaata sooftees keessa gootanii rifeensa keessaan keessa. Viidiyoon kiyya kana fakkaata. Yoo isinitti tole like, comment, share, subscribe gochuun raafatina. Haga barumsa lammataatiin walitti deebinetti nagaatti tura. Baay'ee tokkoon isin kabaja, baay'ee tokkoon isin jaaladha. Barumsi lammataatti isinitti himooyyuu dibata rifeensa keenya nuuf guddisanii fi wanta biraa kan rifeensa keenya nu guddisan isiniif qabadhee dhiyaadha. Hanga sanitti nagaan tura. Isin kabaja, isin jaaladha. Isin jechaa.